Ba'aa aanaa Muneessaa keessatti loltoonni Biltsiginnaa hojii milishummaa didde jechuun nama nagaa tokko ajjeesuun dhaga'ame. Dabalata isaaf Jaaleeraan Gameessaa. Godina Arsii Ba'aa aanaa Muneessaa ganda Kojii Albasoo jedhamu keessatti amajjii 27 2026 halkan mana cabsanii seenuun nama maqaan isaa Huseen Guraaroo jedhamu hojii milishummaa hojjechuu didde jechuun rasaasatti roobsanii ajjeesanii deemu. Jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka jiraattonni jedhanitti taateen kun kan raawwate halkan keessaa tilmaamaan toora sa'aatii 6 yoo ta'u ollaa guutuu manaa gadi ba'uu dhorkanii reebuun namnu gadi ba'uuf sodaatee reeffa isaas utuu hin fuudhin buluun ganamarraa akka fuudhame jiraattonni itti dabaluun ifoomsaniiru. Namni kun nama badii tokko hin qabne hawaasa isaa keessatti jaalalaa fi kabajaa guddaa kan qabu ta'uu fi saba kiyya hin dararu isin waliin hojjechuu hin danda'u jechuun fedhii waraanummaa yeroo dhabutti mana isaatii fuudhanii rasaasaan rukutanii akka ajjeesan jiraattonni dabalataan ifoomsaniiru. Godina Ba'aa Wallaggaa aanaa Jimmaa Arjoo keessatti waraanni faashistii Abiyyi Ahmed manneen hawaasaa ibiddaan barbadeessuu itti fufan. Guutuu gabaasa kanaaf Jaalsabaafan Waggaarii. Godina Ba'aa Wallaggaa aanaa Jimmaa Arjoo ganda Saqaa keessatti amajjii 27 2026 gara jabeeyyiin loltoota Biltsiginnaa mana jireenyaa obbo Gammachuu Abdiisaa ibiddatti shiduun qabeenya hunda waliin barbadeessanii jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Maddeen akka himanitti obbo Gammachuun hirmaannaa siyaasa dhaaba kamiyyuu kan hin qabne ta'uu himuun ergamtoonni sirnichaa garuu sababa sobaa quunnamtii waraana bilisummaa Oromoo qabda jedhu itti maxxansuun gocha gara jabinaa hamaan guute kana irratti raawwachuun maatii isaa bakkeetti hambisuu dubbatu. Murni Biltsiginnaa yeroo adda addaatti ergamtoota isaa kumaatamaan goleewwan Oromiyaa cufatti bobbaasuun meeshaa maleeyyii ilmaan Oromoo irratti yakkoota garaagaraa raawwachiisuu ittuma fufee jira. Godina Walloo magaalaa Kamisee keessatti lukkeeleen murna faashistii PP maqaa waraqaa eenyummeessaa fidaa jedhuun qarshii humnaa olii dirqiin namoota harkaa fuuchaa jiraachuun himame. Guutuu gabaasa kanaaf Jalwabii Biyyaa. Kaaba Oromiyaa godina Walloo magaalaa godinichaa Kamiseetti guyyaan kamisa gabaa magaalichaa waan ta'eef jiraattota magaalichaa dabalatee namoota gabaaf magaalichatti argaman kan aanota kanneen akka aanaa Daawwaa Caffaa, Dawwee, Harawwaa, Harxummaa Fursee fi kan kana fakkaatan irraa dhufan gareen saamtota Biltsiginnaa seensa magaalaa fi beensaa irratti eeguun maqaa yeroof waraqaa eeyyamaa yookaan eenyummeessaa of harkaa hin qabdan jedhuun tokkoon namoota irraa qarshii 2,200 afaan qawweetti qaban saamaa olu odeessi jiraattota irraa ONM dhaqqabee ibseera. Jiraattonni aanota adda addaa irraa daldala bittaa fi gurgurtaaf gabaa magaalaa Kamisee deemanii hidhattoota sirnichaan doorsifamuun saamaman dubbisnee akka himanitti saamtonni kun namoota waraqaa eeyyamaa of harkaa qabanis gadi aanaan qarshii 4,000 hanga 5,000 harkaa fuuchuu isaanii ibsuun namoonni gonkumaa waraqaa kana hin qabnee fi manatti dagachuun dhiisanii deeman ammoo qarshii 2,200 kaffalchiifamuus ibsaniiru. Maallaqa isaan gaafatan kana hin kennitu yoo ta'e ammoo reebichaa saamichaa fi hidhaan isin irratti raawwatama tarkaanfii nuti itti seennuuf itti gaafatamaan matuma keessanii jechuun jalqaban akeekkachiisanii qarshii humnaa olii nuti gabaaf qabannee buunee qaala'insa jireenyaa ammaateen nu harkaa saaman jechuun ibsu. Odeeffannoo jiraattota magaalichaa irraa arganneen immoo caasaaleen Biltsiginnaa waltajjii tibbana magaalichatti taa'aa turaniin gibira, inshuraansii fayyaa, qaraxaa fi waraqaa eenyummaaf qarshii guddaa namoota gaafannee galii keenya guddisuu qabna jedhanii mari'achaa turuu fi amma hojiitti hiikaa jiraachuu dabaluun eeraniiru. Lixa Wallaggaa aanaa Ganjiitti uummanni sababa piroojeektii albuuda warqee Tulluu Kaappiiniin dirqamaan waraana faashistii PP'n buqqifamaa jiraachuun ibsame. Gabaasa qindaa'eef Jaalbooree Addunyaa. Godina Lixa Wallaggaa aanaa Ganjii keessatti murni faashistii PP fi kaampaaniin Tulluu Kaappii Goldimaayinn jedhamuun maqaa misoomaan uummata Oromoo gandoota sadiin keessaan irraa buqqisuuf qophiilee hunda xumuree jiraachuun himame. Mootummaan naannoo Oromiyaa fi kaampaaniin Tulluu Kaappii Goldimaayinn jedhamuun piroojeektii albuuda warqee Tulluu Kaappii jedhuun hojiirra oolchuuf jecha uummata Oromoo gandoota biqiltuu Aankoorii, Kaappii Gurraachoo fi Gudayyaa Gujii irraa dirqamaan buqqisuuf sochii bal'aa gaggeessaa jiru jedhu jiraattonni. Maddeen odeeffannoo uummataa akka ibsanitti qabeenyi uummataa koree safartuu Biltsiginnaa fayyadamuun dirqamaan tilmaamamee gara maallaqaatti jijjiiramee uummanni qeessaa gadhiisuuf dirqamaa jira. Sochii kana keessatti humni nageenya adda addaa akka poolisii federaalaa, raayyaa ittisa Impaayera Itoophiyaa, poolisii aanaa Ganjii fi milishoota naannoo fayyadamaa jiraachuun himameera. Uummanni qeessaa irraa buqqa'aa jiru akkaataa itti kaafamuun gaggeeffamaa
taasifamaa jiru baay'ee kan nama gaddisiisu ta'uu ibsa. Jechuunis marii dhugaa waliigaltee fi fedhii uummataa malee adeemsichi gaggeeffamaa jira jedhanii komatu. Dabalataanis kaampaaniin Tulluu Kaappii Gold Mine jedhamu dargaggoota naannoo sanaa kanneen yuunivarsiitii eebbifamanii hojii dhabaa jiran carraa hojii kana keessatti hirmaachuu fedhii hin qabu jechuun uummanni hima. Misoomni maqaa qofaan dhufu yoo uummata buqqisee qabeenya isaa saamu ta'e misooma osoo hin taane balaadha. Lafa abbootii keenyaa irraa nu kaasuuf humna fayyadamaa jiru jechuunis jiraattonni himan. Walumaa galatti uummanni Oromoo aanaa Ganjii piroojeektii albuuda warqee kanaan wal qabatee miidhaa hamaa irra gahaa jiruuf qaamolee dhimmi ilaallatu miidiyaa fi hawaasa idil addunyaa bira akka sagaleen isaanii dhaggeeffatan waamicha dhiyeessaa jiru. SDF Kurdootaan durfamu humnoota mootummaa Siiriyaa waliin walitti makamuu irratti walii galee bal'ina isaaf jaalamansiis kaayyoo. Humnoonni Siiriyaa Kurdootaan durfaman waraana Siiriyaa waliin walitti makamuuf mootummaa waliin waliigaltee bal'aa irra ga'aniiru. Mootummaan yeroo Damaasqoo mudde 2024tti hoogganaa yeroo dheeraa Bashaar al-Assad aangoo irraa kaafamuu hordofee to'annoo biyyattii cimsuuf waan barbaaduuf torban darban keessaa kaaba biyyattii keessatti humnoota dimokiraatawaa Siiriyaa yookaan SDF kan Kurdootaan durfamu irratti haleellaa geessisaa ture. Haa ta'u malee dhukaasa dhaabuun torban darbee fi sana ol ka'e. Humnoonni waraana Kurdootaa marsaa marsaan waraana keessatti akka makaman waliigalteetti guddateera jedha ibsi SDF jimaata kaleessa baase. Yeroo muraasa booda TV'n mootummaa Siiriyaa waliigaltee kana kan mirkaneesse yoo ta'u, kunis dhaabbileen siviilii Kurdootaa caasaa mootummaa keessatti suutaan akka makaman kan agarsiisu yoo ta'u, qondaaltonni mootummaa tattamaan hojiirra akka oolu himaniiru. Waliigaltichi torban sadan darban keessaa waraanni kun naannoo kaabaa fi kaaba bahaa bal'aa SDF irra qabaachuu isaa hordofeeti jechuun Aljeeziraan gabaase. Godina Arsii Bahaa aanaa Asakoo keessatti waraanni murna bilxiginnaa dargaggoota jumulaan mana dararaa sirnichaa keessaa baasanii ajjeesuun dhaga'ame. Jaalamansiis kaayyoo waan qindeeffate qaba. Godina Arsii Bahaa aanaa Asakoo ganda biyyoo keessatti amajjii 29 2026 loltoonni faashistii PP dargaggoota hedduu qe'ee isaanii keessaa ukkaamsuun erga moonaa waraanaa geessanii booda dargaggoota 5 mana dararaa sirnichaa keessaa halkan baasanii jumulaan ajjeesuu jiraattonni bakkichaa har'ata biyyoolessa Oromiyaaf ibsanii jiru. Dargaggoonni haala kanaan lubbuu isaanii dhaban maqaan isaanii Ibraam Galatoo Battoo, Barataa Qophaa'inaa, Gannaa Hassan, Jibril Aliyyi Jaarraa, Abdallaa Amaan Qumichaa fi Abbuu Aadamoo Badhaasoo kanneen jedhamanidha. Dargaggoonni kunneen yakka tokko hojjetanii kan hin qabne yoo ta'an iddoo barnootaa fi hojii irraa dhufanii maatii isaanii gargaaraa osoo jiranii loltoonni biltsiginnaa kunneen mana isaanii keessaa guuruun hidhanii dararaa erga turanii booda jumulaan ajjeesanii gatuun reeffa isaanii illee namni fuudhuu sodaatee hanga gabaasni kun qindaa'utti bakki kan turan ta'uu jiraattonni har'ata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Waraanni faashistii PP godina lixa Wallaggaa aanaa mana Sibuu keessatti hawaasa nagaa tokko mana ciisichaa keessaa gadi baasuun ajjeesanii gatuun dhaga'ame. Jaalaqaafan Fayyeeraa dabalata qaba. Godina lixa Wallaggaa aanaa mana Sibuu ganda duwwaa tokko keessatti goolisitoonni maafiyaa bilchiginnaa gaafa amajjii 27 2026 dhalataa magaalaa Najjoo kan ta'e nama maqaan isaa Maskaraam Tuujubaa jedhamu mana siree hoteela mana Sibuu jedhamu keessaa gadi baasuun badii tokko malee rasaasaan rukutuun haala suukkanneessaa ta'een ajjeesanii gatuu maddeen himan. Kan maddeen himanitti namni kun naannoo Benishangul Gumuz magaalaa Daalattii irraa ka'uun gara bakka dhaloota isaa magaalaa Najjootti osoo galaa jiru waan itti siree qabatee bulaa kan ture yoo ta'u waraanni sirnichaa garuu sababa hin beekamneen kutaa ciisichaa inni qabatee jiru keessaa daandii irratti gadi baasuun yakka tokko malee rasaasaan mataa keessa rukutuun ajjeesanii deemuus har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Sirna dhableeyyiin waraana maafiyaa impaayiratti golee Oromiyaa mara keessattis sababoota garaagaraa maqaa dhaachuun maatii qabsaa'otaa fi sabboontota ilmaan Oromoo akka bineensaatti adamsuun yakkoota mirga namoomaa irratti raawwachaa jiraachuun kan beekamudha. Lixa Shaggar aanaa Gindabarat keessatti doorsisa hidhaa fi saamichi loltoota faashistii PP nammaataa jiraachuun ibsame. Jaalsabaafan waa gaarii waan qindeeffate qaba.
Godina lixa shaggar aanaa gindabarat ganda qarree sonkorii jedhamutti hidhattoota faashistii PP'n gaafa amajjii 24 2026 namoota nagaa dubartoota maatii ijoollee baay'ee qabanii fi maanguddoota ta'an irratti ukkaamsaa fi dararaa hamaan geggeeffamuun ibsameera. Akka odeeffannoon argametti namoonni armaan gadii maatii qabsaa'otaa jedhamuun himatamanii mana isaanii irraa humnaan fudhatamanii ganda qarree doobbii keessatti hidhamanii dararaa hamaan irra ga'aa jiraachuun himameera. Namoonni qabamuun hidhamanis aadde Warqinash Ofiisaa, haadha ijoollee 4, Misgaanee Tolasaa, aadde Docee Gargaaree, haadha ijoollee 4, aadde Shonee Gargaaree, haadha daa'ima 1, aadde Meetii Abarraa, haadha ijoollee 2, aadde Warqee Dooyyoo, haadha ijoollee 5, Ataatuu Ofiisaa, aadde Dastuu Lammii, haadha ijoollee 7 kan ta'an sababa ga'aa fi murtii seeraa tokko malee ukkaanfamuun isaanii seera impaayerattii fi idil addunyaan mirga namoomaa cabsuu guddaa ta'us bulchiinsa Abiyyi Ahmed jalatti kan baratamedha. Uummanni aanaa gindabarattii fi firoottan hidhamtoota qaamoleen dhimmi ilaallatu dhaabbileen mirga namoomaa fi miidiyaaleen idil addunyaa qubanuuf haa qabaatu jechuun jiraattonni uummatarraa sarbamiinsa mirga namoomaa kun haa dhaabbatu, dubartootaa fi ijoollee nagaa irratti dararaan geggeeffamaa jiru haa dhaabbatu jechuun komii qabanis ibsachaa jiru. Ergamtoonni maafiyaa PP godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu keessatti maqaa mana gandaa ijaartu jedhuun hawaasa nagaa reebuu fi hidhuu ammeessanii jiraachuun himame. Bal'inni gabaasa kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Uummata harka duwwaa afaan qawweetiin doorsisanii akka fedhanitti ergachuu kan barbaadan jaleewwan faashistii bilxiginnaa amajjii 28 2026 godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu ganda Nafiroo Gadaa keessatti sababa mana gandaa ijaaruu qabdu jedhuun jiraattota gandichaa hedduu irratti reebichaa fi hiraarsaa garaagaraa hedduu raawwachaa turuu maddeen ONM'if eeraniiru. Haaluma kanaanis hidhattoota sirnichaatiin namoota reebichi irratti raawwate keessaa kan maqaan isaanii nugee obbo Taakkalaa Yaadataa, aadde Taarikee Wayyeessaa fi aadde Warqituu Akkasaa kanneen jedhaman yoo ta'an namoonni maqaan isaanii adda hin baane hedduunis jiraachuun beekameera. Akka maddeen himanitti namoota reebichi irratti raawwate kunneenis yeroo ammaa miidhaa qaama ulfaataaf saaxilamuun fayyummaan isaanii haala yaaddessaa irra kan jiru ta'uu himuun dararaan lukkeelee bilxiginnaatiin hawaasa nagaa irratti geggeeffamu gandicha keessatti daran jabaatee itti fufee jiraachuu simaniiru. Bifuma wal fakkaatuun aanuma Amuruu ganda Makkannoo bakka addaa Karrayyuu jedhamu keessaa ammoo gaafa amajjii 24 ergamtoonni sirnichaa nama nagaa maqaan isaa Baabbee Fayyeeraa jedhamu sababa hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabda jedhuun waajjira poolisii aanichaatti hidhanii dararaa jiraachuu Israa'el daangaa Gaazaa fi Masrii waggoota lamaaf erga cuftee booda qaxxaamuraa raafaa deebistee banuuf akka ta'e himame. Jaalbooree addunyaa dabalata qaba. Israa'el daangaa Gaazaa Raabaa kan Masrii waliin qabdu dilbatarraa eegaltee kallattii lamaan irra deebitee akka bantu beeksisteetti. Kunis sochii namootaa daangeffame kan ayyamu yoo ta'u waggoota lamaaf erga cufamee booda kun kan jalqabaati. Waraanni Israa'el jimaata kaleessaa akka jedhetti tarkaanfiin kun qaama waliigaltee dhukaasa dhaabuu naannoo Falastiin marfamte keessatti fudhatame ta'uu ibsee jira. Akkaataa waliigaltee dhukaasa dhaabuu fi qajeelfama sadarkaa siyaasaa qaxxaamurri raafaa dilbata borii dhufuun quraandhala tokko kallattii lamaan sochii namootaa daangeffame qofaaf ni banama jechuun ibsi waraanni biyyattii baaseen beeksisee jira. Itti dabaluudhaanis karaa qaxxaamuraa Gaazaa keessaa bahuu fi seenuun Masrii waliin kan qindaa'ee fi Israa'el irraa ayyama nageenyaa dura akka argatu hordoffii ergama gamtaa Awurooppaa jalatti akka ta'u ibsee jira. Irra deebiin banamuun kun jiraattota yeroo waraanaa Gaazaa keessaa ba'an qindoomina Masrii waliin taasifame hordofuunii fi hayyama nageenyaa Israa'el erga argateen booda akka deebi'an kan taasisu ta'uu ibsee jira. Aangaa'onni Falastiin yookiis Masrii irraa yaadni tamaa kenname